Ayyaanni gooftaan nuuf baay'atee har'as deebinee ergaa birootaa kutaa ja'affaa waliif ilaaluudhaan fi wal geenyeerraa namootni haaraa taatan yeroo jalqabaatiif sagantaa nu wajjin hirmaachaa jirtanii barsiifni ergaa ibrootaa marsariitii Message of Voice of Hope akkasumas sooshaal miidiyaalee keenya adda addaa irratti waan qoodamee jiruu fi dhaggeeffachuu dandeessu. Waaqayyoo ayyaana hedduudhaan dubbii kana keessatti nu eebbisaa nu barsiisaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos ayyaana isaa baay'eedhaan isin eebbisu. Ibroota jalqabnee ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hamma 6tti yeroo darbe ilaalle. Waa'ee ibroota achi boqonnaa 1 ka'ee riikaappii isiniin godha. Garuu yaaduma gabaabaasaa warra haaraa reefu dhuftanii fi maalni ibrooti maal dubbataa macaafumti ibrootaa maalni yottanii macaafi ibrootaa macaafa barreessaan tokko abbaan isaan beekamu eenyu akka barreessa. Kanaaf waa'ee Yesuus kana gaafa dubbatu namooti inni barreesseef kun Yihuudoota waan ta'aniif Yihuudooti immoo wanta ittiin taphattabaman qabu. Akka isaan Yesuusiin hin argine waan isaan godhantu jira. Wanta isaan jireenya isaanii keessatti ijaaramaa dhufee isaan keessatti baay'achuurraan kan ka'e Yesuusiin guutummaa guutuutti beekuurraa isaan gaarradetu jira. Kanaaf isa kana diiguu qaba ture barreessaan ibrootaa kun. Kanaaf Yesuusiin eenyummaa Yesuus Kiristoosii jalqaba ga'a. Yesuus waaqa ta'uusaa. Namootni tokko tokko bara kana keessatti beekamaadha. Amantiin tokko tokko barsiisi tokko tokko Yesuus Kiristoosiin fuudheedhuma namuma bara waggaa 2000 dhalate tokko godheetu lafa kaa'uu barbaada. Barreessaan ibrootaa sana diigeetu warri ibrootaayyu Yesuus Kiristoosii wajjin dhaqaati Yohaannis boqonnaa 6 7 8 9 10 dubbisa. Yesuus Kiristoos yeroonni an Abrahaamiin durayyuu anatu ture yeroonni inde kaleessaa sii dhalatteetu Abrahaamiin duran ture jettaa jedhaniitu ittiin mormu turan baay'ise. Namuma bara sana keessa dhalate godhanii ijoolleedhuma bara sana keessa dhalate duwwaa godhaniitu yaadu. Kanaaf Yohaannis boqonnaa tokko keessatti maalidha? Jalqabatu dubbiitu ture. Sagaleetu ture sagalichis waaqayyoon bira ture. Sagalichis immoo mataa isaatiin iyyuu waaqayyoon ture. Wanti ta'e hundumtuu kan ta'e hundumtuu isaan ta'e isaan malee kan ta'e tokko iyyuu hin jiru. Lakkoofsa 14 irratti gadi bu'ee immoo dhaqee tokko Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Sagalichi fooniif ayyaana uffatee nu gidduudhatu buufate. Duroo የነበረ ነው። ከናፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋqa ture. Eenyummaa Yesuus Kiristoosiin waaqummaa isaatii fi xiksii qabaa pheenxee yoo jedhama yoo gaafatame meesti biyya pheenxee bara haaraa kanaa gaa wangeelame mee waa'ee Yesuus Kiristoosii waaqa ta'uusaa dubbinuma waaqayyoo keessaa iddoo arragaagatu tokko natti yoo jedhe namni baay'een konfiyuuzii ta'a xiksiin eessa jiraa mee paasterii tokkotti hin bilbila mee wangeelaawii tokkotti hin bilbilaadha. Nu wajjiniin jirtu taanaan garuu kana booddee namatti hin bilbiltan ofuma keessan deebistu. Sababiin isaa Ibrooti boqonnaan tokko lakkoofsi 3 hamma 5tti Yesuus Kiristoos waaqa. Ameen. Ameen. እውቀት አስፈላጊ ነው። የምታምኑትን ማወቅ አስፈላጊ ኢታኔ ዱፌቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለፍ ዋቁማ ኢየሱስ ይዋን ሳሪ ፍርድኔ ለማፋ ኢየሱስ seera Museen kenne ergamootaan nuuf kenname immoo waan ta'an yaadanii fi poziishinii ergamootaallee hin tashaammoo isaa gad jedhanii immoo Yesuusin yaadu turan. Ergamooti immoo dhufaniitu Waaqayyoon bira dhaabbatanii seericha yeroo Waaqayyoo kenne wajjin ture waan ta'anii fi nutti farachiisu guyyaa dhumaatti jedhanii waan yaadanii fi seerichi wiitnesiinsaa ergamoota kanaa fi seera kana itti cichuu nu wayyaasa gara Museetti caalchisuu nu wayyaadha seera Museetti.
isa kana fuudheetu barreessaa Ibrootaa yaa jaranaadhe Yesuusii ergamoota irraan caalaa maafres beektu jireenya keenya keessatti sammuu keenya keessatti hafuura keenya keessatti kaleessa wanta ijaarame baay'eetu Yesuusiin har'a akka nuti hin argine nu godha. ስለዚህ ይሄ ሰው እሱን ነው ወደ ማፍረስ የገባው። ዋን ኢየሱሲን አካትን አርጊኔ ሲዳንገሱ ነዳንገሱ ዋቀዮ ሁንዴዳን ነው ከሳዲ አሜን አዲኩ ነከሳዲ ጎዳቲ ዋቀዮ ነከሳዲ ነከሳዲ ዋቀዮ kanaaf isa kana keessa diigaa dhufe gaa hin caala Yesuus eenyurra ergamoota irra caala ergamoota irra caaluu isaa kana fuudheetu diteelii isaa kaa isatti hin bu'u itti aanee Yesuusii ergamoota hin caala jedhee immoo erga darbee booddee Yesuus immoo namaa jedhe namummaa Yesuusiin immoo fuudhee nutti kun confusii naman godhuudha gaamma namni tokko asuma keessa confusii naman godhu kanaafi yeroo darbee maal ilaalle Yesuus maaliif nama ta'e isa jedhu faa ilaalle maaliif nama ta'e Yesuusitu nama ta'uu hin ta'u ta'eeti abdiin qabdan abdiin qabu Yesuusitu nama ta'uunsaa qabxiilee adda addaa isinii kenneen ture Yesuus maaliif nama ta'e maal gochuudhaaf jedhee nama ta'e kan jedhu qabxii adda addaa isinii kenneen ture isaan keessaa inni yoo nama utuu hin ta'in paarteekerii ta'uu hin danda'u aboo lafarratti qabaachuu hin danda'u dhaaltuu lafarratti ta'uu hin danda'u aangoo waaqayyoo mucaa namaatiif kenne sana fudhachuu hin danda'u aangoo hundumaa fudhachuudhaaf Yesuus Kiristoos nama ta'uu qaba ture aangoo mucaa namaa abiyuusii goone baay'ee waaqayyoo mucaa namaatiif waaqayyoo aangoo guddaa kenneera har'as kana beekaa okay tokkoon namni as keessa taa'ee dhaggeeffataa jiru biyya lafaa irratti baalasilxaan ነው Yes. መንፈሳዊ ዓለም እንደ ባለስልጣን ነው የሚያውቃችሁ Amen. ግን ምንድነው ያደረግነው እግዚአብሔር የሰጠንን ስልጣን አቢዩዝ አደረግንና ስልጣኑን ትሬድ አደረግን አቦቲ ኬኛ ስልጣኑን እግዚአብሔር የግዛት ስልጣን ሲሰጣቸው አኩመሜ ኤሳኡን አንገፉማሳ ፉኤ ሚናኒ ወኖ ወጢ ሚስራቲን ኦቦሌሳ ሰዓት ጉርጉሬ ምን ይሰራልኛል እኔ ታላቅ መሆን ሪቦኝ እያለ በሌቱን ጅሩ ማልና ጎዳና አንገፈደሙ እንኮ ምንም አይጠቅመኝም ቡደኛችሁን አወያይ ባይዘው ቀላል ድርጊት የሚመስላችሁ ሰዎች ማል መቃዱ ባነ መራፉ ለተባ ከስወቲ እንደሆነ በተራ ነገር ይወሰዳል ብላችሁ የምታስቡት ነገር አው ይወሰዳል ታላቅነቱን አጥቷል ታላቅነቱን ሽጧል አንገፉማ አሳ ጉርጉሬ ደባይ አም ቡዴም ስራቶ እኮ አንገፉማ መንፈሳዊ ዓለም እኮ እናንተ በሚትናገሩት ልክ ነው የሚያውቃችሁ ሰደርካት ሀፉራን ኦፍ ቤተት ሲቤከ ባይዘው መንፈሳዊ አናፍ ከናፊት እኮ አቦቲን ኬኛ ፌዳ ሳኒቲን ኢሰሳን ደበርሰን ያርከ ሰይጣናቲ ዋቀፈና ሰይጣናቲ ዋቆሊ ኦርማቲ ኢሰሳን ኦፍ ከነን ኢሰሳን ኢቲ ፊደኒ ማቲቻ ከሰ ገልቸኒ ዲስኮኔክት ጎቹን ከና በርባጭ ባይዘ በክርስትና ውስጥ ያንን ተቀብለን ቀምተን ለኢየሱስ አሳልፈን መስጠት ያለብን ለዛ ነው ሰው ስልጣን አለው ካለፈረቲ ስልጣን አይንቀምነ መንፈሳዊ ዓለም ስልጣን የለውም ስልጣነ ከንኒ ቀባቴ እኒ ሰይጣን ከንኒ ስልጣነ ለፈረቲ ቀባቴ ማሎዳ ቡልቻ ብየ ለፋ ከና ከንተ ነመቱ ከነፍ ደበርስ የዚህ ዓለም ገዢ ነው የሚለው ዓለምን እንዲገዛ እግዚአብሔር ፍቃድ አድርጎ አልሰጠውም
ግን ሰው በራሱ ጥፋት ከእግዚአብሔር በመለየቱ ያንን የተሰጠውን ስልጣን ሰጠው። ከናፍ ሴጠኒ ዋን በርባዴ ጎደ ለፈረት ከነ ሁንዱማ ናፍ ከነሜራ ደኒም ሴጠኒ ጎፍታ ኢየሱስን ናፍ ሰገዲ ሲፈን ከና አይደን wanti inni itti argisiise sun waanuma xixiqqoo sinitti yoo fakkaate itis maalumatti argisiiseetu Yesuusin amaallaluu barbaade yoo jettanii በጣም የሚያስደነግጡ ነገሮች አሉ እኮ ብየ ለፋ ከነ keessa laphee namaa kan araadan waaqayyotti adda nama kan baasan waan babbareedaa baay'ee jira baay'ee አንዳንዶቹን አላየ ነው tokko tokko waaqayyo gooftaan nu gargaareetu dallaa baay'ee nu tobboleettii xinnoo tokko qabnaadha macaafa weeddoo addataa keessa yemmutti namooti waa'ee ishee nu gaafatan maal goonuuf jedha yooseenii masaraa taatee riqicha warqeef meetiitti jaarraa yooseen balbala taatee gaattiraadhaan naannessinee see cufnaadha አንዳንዴ ሳስበው waaqayyo gooftaan nanaaf isiniin gaattiraadhaan nu cufee teenye malee በአንድ ግብዣ እኮ ነው ህይወታችን ሊበላሽ የሚችለው። አንድ ጊዜ ብቻ አንድ የሆነ ቦታ ላይ ብንጋበዝ ብዙዎቻችን ልንጠፋ እንችላለን፣ ላንቀጥል እንችላለን። ኦቦሌቲ tokkotu dhiyoo kana mucaani asmallaakiin guddaan asmallaakiin beekamaan tokko warri faranjii biyya dhaqanii wannoo tokko hoteelaa maannoo naayit lafa kilabii beekamaa mana nyaataa beekamaa tokko fuudhanii dhaqanii kaatee iskittaan wajjin sirbita malee innaan ka'ee iskittaa wajjin cagade baandi ግብዣ ውጭ ሀገር መጡ ቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ የሚያስመልክ ሰውዬ እግዚአብሔር እንዲያው ጠብቆን እንጂ እኮ ጉዲታ ነው። ቀራብ ደንቀራራን አንሰን ጽሁፍ በሌሳ ቀላል አይደለም። ዓለም የሚስብ ብዙ ነገር ምስጢር አላት እና ነመቱ ከነ ጎፍቱማሳ ሰው ከናፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመ ta'uudhaan gooftummaa sana fudhate deebise. Nama ta'uudhaan dhiigaaf foonitti hirmaate. Dhiigaaf foonitti utuu hin hirmaatin dhiiga isaa dhangalaasuu hin danda'an. Nama ta'ee namni hundumtuu hin ajajamne waan ta'eef inni ajajamee abboomamaa ta'ee jiraateetu garaa Waaqayyoo ciibse. Dheekkamsa Waaqayyoo nurraa deebise. Ameen. Of kennuu amma dhumaatti dhiiga isaa lolaasuudhaan Waaqayyoon ulfeessuudhaan immoo du'a isaatiin aangoo du'aa jalaan baasa. Kanaaf Yesuus nama ta'ee jenna. Achi darbinee dhufnee immoo Yesuus Musee caalaa inni boqonnaa 3 keessatti. Maal ibboo koo kun? Toorumaanitu harkaa diigaa dhufe bakka isaan ijaarratanii kaa'atan. Kan akka Museen jiru isa isaan jedhanii Museen eeyyee amanamaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ture ittiin jedha baay'ee. Boqonnaa 3 keessa. Akkuma Museen mana Waaqayyoo hundumaa keessatti amanamaa ta'e Yesuus Kiristoosis mana isaa Waaqayyoo keessatti amanamaadha. Garuu wedhe Museen mana Waaqayyoo keessatti hojjetaadha. Yesuus Kiristoos garuu ilmaadha. የሚያስበልጥ ነገር የኢየሱስን ከሙሴ እንዲበልጥ ያደረገው ሙሴን waaqayyoof garbicha ta'e hojjetaa ta'eetu mana waaqayyoo keessatti tajaajile. Yesuus Kiristoos garuu waaqayyoodhaaf ilma ta'eetu isaaf abboomamuudhaan tajaajile. ስለዚህ ይበልጣል። har'a kan nuti ilaallu waa'ee Yesuus Kiristoos Musee irra hin caala. Kanaaf Yesuus Musee irra hin caala maal ta'a jechaa jira namni Waaqayyoo kun. Kanaaf maal jedhe lakkoofsa 6 irratti yeroo dheengadda dubbisne
calluma jedhee wanta gool aimlessii miti barreessaan kun calluma dhee harkaa modii guduu miti beektu. Al tokko waan amarkaan modii ganii waan amarkaan kaan ta'an rakkisaadha baay'ise. Qilleensa irratti nama hambisuu ta'a. Gaafa wayina amarkaa gatuudhaaf fiiddanii maalin immoo harka kaa namicha kana dhaati yaada. Durumaaf egira mangadiidhuma waan jeneraal noolojii qabu. Yoos hin fayyadu. Gibir la Yesuus yihoon. Ameen. Maal jedhee Kiristoos garuu akka ilmaatti mana Waaqayyoo irratti amanamaa ture. Nuyis amanannaa keenyaaf abdii isaa ittiin of jennu jabeessine yoo qabanne nuyi mana isaatii jedhe. Kanaaf erga Yesuus amanamaa ta'e, erga Yesuus Musee caaleetii kottaa maal godhaa amantii keenya Yesuus irra kaawwannaa ittiin jechaa irra. Waan hundumaarraa isaan geeddareetu waan isaan ilaa kanan qabadha kanatti irrarraadhan hundumaa harkaa buuseetu Yesuus Kiristoositti hangi akka isaan ta'an isaan godha barreessaan kun. Because Yesuus irratti wanti hin dhaabanne hundumtuu hin diigamu baay'ise. Amantiin, beekumsi, tokkummaan Yesuus inni waalteeffan hin diigamu. Har'a isa itti aanu ilaalla lakkoofsa 7 kaasee amma 19tti isa jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa akkas jedha. Kanaafis akkuma hafuurri qulqulluun jedhu har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessanii akkuma warra guyyaa qoromsaa sanatti lafa onaatti Waaqayyo irratti ka'an sana isin mata jabeeyyii hin ta'inaa. Waaqayyo yeroo isaanitti abboonni keessan hojii koo arganiiru garuu qoranii na ilaalan. Kanaafis ani waggaa 40 dhaloota sanatti nan aare. Garaa isaanii keessatti yeroo hundumaa karaa irraa hin kaatu. Isaan karaa koos hin barin jiru. Yeroo dheekkamsa koo sanattis isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheera jedhee. Yaa obboloota nanaa isin keessaa tokko illee garaa hamaa isa hin amanne isa Waaqayyo jiraataa irraa garagalus akka hin qabaanneef of eeggadhaa. Garuu isin keessaa namni tokko illee goomsaa cubbuutiin mata jabeessa akka hin taanetti guyyaa har'aa inni nuyi sagalee Waaqayyoo ittiin dhageenyu utuu hin darbin guyyuma guyyaatti wal jajjabeessaa. Nuyi amanannaa keenya isa duraa sanaa hamma dhumaatti jabeessine yoo qabanne warra Kiristoositti qooda qabaniin taana. Caaffanni qulqullaa'aan har'a sagalee isaa yeroo dhageessanii akkuma warra isarratti ka'anii sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'inaa in jedha. Warri sagalee Waaqayyoo dhaga'anii isarratti ka'an eenyu fa'i? Warruma geggeessaa Museetiin biyya Gibxii ba'an sana mitiire? Waaqayyo waggaa 40 eenyu fa'itti aare? Warruma cubbuu hojjetanii lafa onaa keessatti kufan reeffi isaanii bakkeetti hafetti mitiire? Warruma isatti amanuu isaa fi abboomamuus didan sana irraa kan hafe iddoo boqonnaa isaatti akka hin galle eenyufaatti kakate? Egaa isaan amantii dhabuu irraan kan ka'ee iddoo sanatti galuu akka dadhaban nu hin arginaa jedha. Barreessaan Ibrootaa warra Ibrootaa kanaa har'aa ittiin jedha. Yemmutti sagalee Waaqayyoo dhageessan. Kanaafis akkuma hafuurri qulqulluun jedhu pireezentiidha baay'isuu. Hafuurri qulqulluun akkuma inni dubbachaa jiru har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessanii akkasuma warra guyyaa qoromsaa sanatti lafa onaatti Waaqayyoo irratti ka'an sana isin mata jabeeyyii hin ta'inaa. Har'a laphee keessan hafuurri Waaqayyoo eksiree kaasa.
Wanta lamatu as keessatti kaasa baay'isoo. Wanta lamatu warra dubbii kana barreessaan Ibrootaa faarsaa 95 irraa fuudheetu dubbataa. Faarsaa 95 lakkoofsa 7-11tti dhaqxanii yoo dubbistanii akkuma kana jedheetu dubbata baay'isa. Inna warra Yesuus hin caala ergattiin jedhee booddee Yesuus Museerra isa caalu ergattiin jedhee booddee jalqabumtii barreessaa Ibrootaa kun Waaqayyo bara dhumaatti karaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbate. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti immoo kanaafis nuyi karaa irraa akka hin gorretti dubbii isaa dhageenye kana caalchifne. Dubbii isa dhageenye kana caalchifne yaadaan duukaa buutu nurra jira jedheetu hin jabeessa baay'isoo. Yesuus Kiristoosiin everyday dhaggeeffachuu qajeelfamarraa fudhachuu wanta inni jedhuuf abboomamuu keessa lixuun barbaachisaa akka inni ta'etu dubbata baay'isa. Yesuus kuni dhagaamuu qaba. Yesuus kuni geggeessaa ta'uu qaba. Yesuus kuni jireenya kee keessatti gurra itti qabuu itti ergisuudhatu qabna. Regardless of what is happening around you, jireenya kee keessatti haala kee keessatti maaliyyuu happen haa godhu maleessa Yesuusiif gurra kee ergisuurraa hin deebi'ini jechuutti raba. Kanaafitu hafuurri qulqulluun har'a yemmutti isinitti dubbatu abbootni keenya lafa onaa keessatti akka maal godhani? Akka mataa jabaatan. Afaan Ingiliffaa mataan jedhu as they hardened their heart. Rakkinoota lamatu cimsee adda baasee kaaba. As keessaa lakkoo wantoota kiyyoo abbootii darbanitti ta'a. Innis tokko laphee hamaadhaa fi laphee jabaachuu, mata jabaachuudha kan keenya mataadhaa wajjin walitti qaba. Mataa miti baay'isee. It's a heart. Boquu jabaachuu enna nuti. Diduu jechuudha. Rebelliousii ta'uu jechuudha. Waaqayyo saba Israa'eliin maal jedhaa? Waan lama. Garaas lakkoofsa 10 irratti kanaafis inni waggaa 40 dhaloota isaaniitti nanaaree garaa isaanii keessatti yeroo hundumaa karaarraa hin kaatu. Isaan karaa koos hin barree. They lapheen isaanii Waaqayyoo fi istifiidha, jabaadha. Yerootti Waaqayyoo nama uumuu kootti nan gaabbe jedhu keessa dhaxxanii yoo ilaaltanii seera uumamaa boqonnaa 6 keessatti Waaqayyoos akkas jedhe ani nama uumuu kootti nan gaabbe. Isaan gara jabeeyyiidha. Yoone Stiifii yookaan maani riccicaadha garaan isaanii jijjiiramu jechuudha. Yaada Waaqayyoo duukaa luucca'uun itti ulfaataa jechuudha. Yaada Waaqayyoo wajjin walii galuun itti jabaataa jechuudha. Kanaaf barreessaan Ibrootaa warra abbootii keenya waan lamatu karaatti hambise. Innis laphee jabinaa fi karaa Waaqayyoo wallaalu. What has it got to do with me and you? Where is the application? Hafuurri qulqulluun yeroo inni dubbatu dhaga'uu duwwaa mootuu hin taane jireenya ofii karaa ofii akka hafuurri qulqulluun jedhutti
jireenya jijjiiruu dhabuutu jira jechaadha. Namni baay'een ikkoo tachiin ta'u by the way entertainii godha wanta waaqayyoo kan waldaa Yes. akkamee waldaa amma namni kan hin dhaqu baay'een isaa dhugaan haasa'uudhaa fi namoota waldaa namni jira baay'ee tas it is good resiliency sana baay'een jaalladha but there is no change of life waldaa hin hafanii wambarii majammaraa taa'uu hin jaallatu it's not bad really maaf waldaa namni dhaqaa miti baay'ee but you need to be changed. Waaqayyoon waldoota baay'ee keessatti ko waaqayyoo waa hojjechuu barbaadee ko gateettiin keenya ko waaqayyoon karaa dhowwe. Waldaa kana ko nutu hundeesse kanaaf yoo barbaaddan hin deemtu maleessa waldaa kana keessatti akka barbaaddan hin gootan warra dhantu jira. Yaada waaqayyoo yoo ta'e እግዚአብሔር ትናንትና ተጠቅሞ ቤተክርስቲያንን መስርቶ ሊሆን ይችላል። ለፈታሲን ዋቀዮ ጆል ከይበ ወንበር ይረታው we are የመጀመሪያንን ያቋቋምን እኛ ነን የመሰረትን እኛ ነን ስለዚህ እዚህ እኛ ያልነው ብቻ ይፈጸማል ወረቀንቱ ጀምቲ በረከና ኢየሱስ የመጀመሪያ ነው አሜን Amen. አሜን Amen. ኢሜ waaqayyo baroota keessatti sababa kooti waa gochuu barbaade karaan ittiin hin dhiphate በልቤ አስተሳሰብ በኩራቴ በትምክህቴ በእኔነቴ እኛንኮ እየጎላ ሄዶ እግዚአብሔርን ማንነት መንገድ እንዳዘጋበት Amen. ጀርኩ ዋለማ ኢምበሬ ናወጅን ደሞ ደ ዋቀይ ናወጅን ደማ ዱፈኒ ገሩ ገራን ሳኒ ሐማዳ መታጀባቱ ፈተኑኝ ነቆራኒ ሄደ ሰብኩ ኢብሮቲ አቺ ደብዜቱ ሬሌቫንቲ ደባይዞ አንዳንድ ጊዜ ነሞቱን ተቆ መጽሐፍ ከኋራ በቃ አዲስ ኪዳን ከመጣ በኋላ እኮ ተሽሯል ምንም አያስፈልግም ወረደን ፋንጅሩ ባይዞ እኔ እንዴት ያለ ዕውቀት እንደሆነ ኢየሱስ ማከነ የሚያርገቱ ፋና ገሉድ ዳማ ዋነ ኮንክሉዥን የከዚ በርሲሳ ኮቱ የሮኒ ጀልቀባ ዲግሪ ኮረቲ ማኖ ፔፐር ይወጀቱም ቲሬ ፕሮጀክት ይወጀኑ እኮ statement inu ko dubbise tu come on nanjere wanto konsitte manajere do want to really continue to be researcher nanjere wa research hojjechu barreessu barbaadda nanjere nam feda anjere gaamo get rid of solid conclusion nanjere wanta barreessu tu keessatti definitely kuni kana jetteen dubbatini nanjere kun kana argisiisa akkas ta'uu danda'a jedhee yaadadhiiti open godhe yoo asuma cufaa deemtee borii hin bartu naan jedhe minim mammaaraatti kenna hin asuma taftaa naan jedhe I still think namoota tokko solid conclusion wayii ka'anii kun kanaayi please open godhaa laphee keessa Hallelujah. it doesn't really work like that waaqayyo sitti dubbachuu barbaade waaqayyo sitti fayyadamuu barbaade waaqayyo iddooti jirtutti fayyadamuu barbaade ante gin anchi gin yoone ani lapheen keenya akkas cuufame kaammannibbet maa sani lafan jedhee maa niqniqqin jedhu warra dhan jiru በእግዚአብሔር ፊት የሚቀልጥ ያስፈልጋል አሜን
waaqayyo isin keessatti akka hojjetu barbaaddu maqelet. For that matter waaqayyo isin keessatti dhimma akka inni ba'u barbaaddu taanaan እንዲያው መኖር ሳይሆን መሞት ነው የሚገባቸው። ወንጌል ዮሐንስ ቦቆና ኩለ ሰዲ keessatti akkasana sanyiin iji qamadii tokkodha. ija baay'ee ta'uu yoo barbaade ወደ መሬት መግባት አለበት፣ መበስበስ አለበት፣ መሞት አለበት ነው ያለው። Yes. አንዳንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ዛሬ መከራችንን ያበላን ነገር የእግዚአብሔር ክብር እኮ እንዳናይ የጋረደን ያልሞቱ ሰዎች እኮ ናቸው። ቁሉሜኑ መበረ ደለቴት ነሚ nothing changes። ትናንትና በጌታ ሳይሆን የሚቆጣ ቁጡ አድመኛ ነው፣ አመፀኛ ነው። ዛሬ የሚቆጣል፣ ዛሬ አድመኛ ነው። እንዴት ተነክቼማ እንዴት ዝም እላለሁ? ነመ እኮ ሱሬ ሰሳበቱ፣ አርከ ሰሳበቱ፣ ቀሚሲ ሰሳበቱ ደባይዞ ኢየሱስ አይሰራም። እንደዛ አልልም። ሁሉም እንስሪንገላ አይሰራም። እግዚአብሔር በሕይወታችን እንዲሰራ የምንፈቅድ ከሆነ ልባችን ለእግዚአብሔር ሐሳብ የሚናወጥ መሆን መቻል። waaqayyo ila dubbii waaqayyo ትምክህተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታን ግን ምንን ይሰጣል? ጸጋውን ይሰጣል። ጸጋን ይሰጣል። አሜን። ትምክህት እኮ ነው ኢሜ ሪዲፋይን ኦፍ ጎዳ tokkoon keenya kottaa teenyeetu akka self image keenya akkaataatti display goonu እንደ እግዚአብሔር ቃል እንፈትሽው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እኮ እኔ ትልቅ ሰው ነኝ ብዬ ራሴን ማስብ ከሆነ እኔ ከዚህ ሁሉ ሰው የተሻልኩ ነኝ ብዬ ዲፋይን ማድረግ ከሆነ ይቸገራለሁ። ትልቅ እግዚአብሔር አሜን አሜን። እኔ ላንስ እሱ ልልልቅ ይገባል። ማሎዳ ለጴ keessan keessaa waaqayyoon danqaraa kan ta'e sarchii godhaa. How do you think? By the way kuni wanta practically miti jettanii akkasin hin yaanne practically dha baay'ee uffattashanii akka uummattiin yaadaanii waa'ee waaqayyoo yattamittiin yaadaa, waa'ee hojii waaqayyoo yattamittiin yaadaa, akkamittiin wanta kana hubadhaa, hubannaa koo kana immoo dubbiin waaqayyoo maal jedhaa ትክክል ነኝ ወይ ብለን እኮ ሚዛን ላይ ነፍሳችንን አስቀምጠን ልንፈትሽ ይገባል። ልባችን ቶሎ የምንናደድ ከሆነ፣ ቶሎ የምንቆጣ ከሆነ፣ ቶሎ የምንበሳጭ ከሆነ የሆነ ነገር ልባችን ውስጥ አለ ማለት ነው ያልተለወጠ። ጌታን ከመቀበላችሁ በፊት፣ ጌታን ከማወቃችሁ በፊት ኖት ኢቨን ጋፈ ጎፍታለን ፍረን እንዲያው ሙታን ነበርን እኮ አንተ በዛ ማንነት እኮ ዛሬ ቀጥለን ከሆነ እኮ የለንም። ችግር የለው ችግር tokko komo maal jedha jijjiirama faa jalqabeera baay'ee jalqabee dhufee yoone akkuma mee sanyii isa qoraattii gidduutti faca'eedha tokko. Hinudheedha baay'ee qoraattichi gaafa inni ija baafatee ija godhachuudhaaf ka'oode qoraattichi hinudheedha waraanee akka inni basabbasu godhachuudha. የሆነ ቦታ ላይ የሚገለጥ ካራክተር አለ እግዚአብሔርን የሚያደናቅፍ ማለት እግዚአብሔርን ስራ በእኛ ላይ የሚያጨናግፍ ጭንገፋ ነው የሚባለው። ጭንገፋ ማለት እኮ ወንዶዳ ዋንተ ኢጀ ጎደቴ ዳለቴ ኦል አዴሙት ጅሩቱ ካራቱ ኩቴቱ ኢንቫሊድ ይጎዳ። በጣም ብዙ ሰው በህይወቱ በልቡ ውስጥ ተሰንቅሮ ያለ አመለካከትና ለእግዚአብሔር የማይመች ማንነት ይሄድና ሄዶ አቦርት ያደርጋል። እግዚአብሔር በሱ ላይ ያስቀመጠው የዘላለም አጀንዳ አናፍ ነምጭጉን በሬሳኒ ብሮታኩም ማልጎቻኒ ጅራ ጀረከና
sanarraa akka isaan fayyan isaan gargaara. Yeah. Kanaaf achi deebiseetu faarsaa 95 achi deebiseetu abbootiin keenya yommuu itti Waaqayyoo isaanitti dubbate waa'ee Waaqayyoon jireenya dhaga'uu qabaachuu. Waaqayyoon dhaga'uu jechuun የሆነ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ ብሎ መናገር መቻል ማለት አይደለም። ራጂ ነመት ሙምት ዮካ ሙለተ ወይ ደቀኒ ነመት ሙምት የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። እግዚአብሔርን መስማት ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን ሐሳብ ለሰዎች ሲገልጥ ነው። አንድ ሰው መንፈስ ቅዱስ በውስጡ አልፎ ሐሳቡን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለሰው ያካፈለ እግዚአብሔርን ላይ ሰማ ይችላል። ባይዘው ሰውየው ራሱ ረስኒ ደቡ ማለት ዋቀዮ ኢቲ ኢማ በየ ነሞተ ብራቲ ዱበቴ ነሞተ ብራ በርሲስ ነሞተ ብራ ፈይሴ ሰውየው ራሱ ግን ጌታን በራሱ ህይወት ጌታን ላይ ሰማ ይችላል። Yes. ማሊፍቱ ዋቀዮ ዳ ነሚ ባየን እኮ ማሊፍ ዋቀዮ ነመ ከናኑ ጀታ ማሊፍ ያንተራ ዱጉግቴን ፉቶ ዳ ነሚ በረከኛ ምክንያቱም መልሱ ምንድነው? እግዚአብሔር በሰጠው በጸጋ ስጦታ ምን አድርግም አይጸጸትም። ኡቱ ደብሴ ነመራ ሰሳበተ ተይቲ ጀልቀበ ሰይጣንራቱ ሁምነ ከነፍ ሰሳበተ ደፈታ አልሰበሰ አላደረገም። በሰጠው በጸጋ ስጦታ ምን አድርግም አይጸጸትም። አንድ እግዚአብሔር የሆነ ነገርን በእናንተ ላይ ካስቀመጠ ሪስፖንሲብል ተጠያቂነት ላይ ነው እንጂ መጨረሻ ላይ የምትመጣው መቃኬቲኒ ሰይጣኖተን ባፍኔ መቃኬቲ ራጂን ዱበኔ እንጀዱ ጀዳ ማለቹ ደበቱ they speak the true prophecy እኮ በጣም ፕሮፌቶች ናቸው ማለት ነው። መቃሳቲኒ ሰይጣኖታ ባሰኒሮቹ አድርጓል። ያላደረከውን እግዚአብሔር ፊት ቆመ እንዲያድርጋለሁ ብለ የምትለው ነገር የለም። ማረጋገጫ ያለው ምስክርነት ያለው ነገር በህይወት ሊሆን ይችላል። It doesn't really guarantee you that ዋስትና አይሆንም። ዋስትና ከንተዋዶ ዋቀዮን አገው አሜን Amen. ነመት ዱበቱ አገው አሜን አሜን ክርስቶስን አጋኒ ማልጎቹ ቴንጀር ያለው ቀዮት ወጅኒን አላይን ጎቹ አሜን ይሄን ነው የሚያስተምረው። እናፍ ጀርጉን ዋቀዮን እነገኘ ሄደ ማል ጎዳ ኡፌ ከናፊ ማል ለኮብሳ ኩረጃ ካሴሞ ማል ጎዳ ጀረ ከነ ፊዴቱ መጻፈ ሴረ ለኮብሳ በቆና ኩዳ ሰዲፍ ኩዳ አፍሩ ወጅኒ ወልት ቀብሲሴ ካ ዋኤ ኢሳኒሜ ጥኖሴ ወሊ ወጅኒ ንላ ሴረ ለኮብሳ በቆና ኩዳ ሰዲፍ ኩዳ አፍሩ ከይስ ኩዳ ሰዲ ከይሰቲ ዋቀዮ ወረ ግብጽዳ ሰበ እስራኤልን ባሴ ፊዴ በርሃ ቃዴሽ በርኔ ከሰቲ ዋቀዮ ከስቲ እንጀደ ሙሴዳ ያ ሙሴ ሰበ ከነ ግዱዳ ጋዱ ነሞተ ታን ቆሞ በከ ቡሲቲ ነሞተ ኩዳ ለማጋ ፉዲቲ ጋራ ለፋ ብየ ፉለ ከናንቲ ኤርጊቲ ኢንስትራክሽኒኒ ሙሴን ኢሳኒ ከነ ባዬ ክሊሪ ቱሬ ባይ ማል ደቃቲ ላላ ከንሳኒ ኢላላቲ ወንተ ለፊቺ ኢረጅሩ ቆጣቲ ዴቢሳቲ ነቲማ ኢቲን ጀዳ በቆና ኩዳ ሰዲ ለኮብሳ ኩዳ ቶርባ አመድ ደማት ሴረ ለኮብሳ አልቶኮ ቶኮ ኮሜ ባውንደሪ ዋቀዮ ዮካን ሪስፖንሲቢሊቲ ዋቀዮ ኑ ከነን አለጋፈ ባኑ አንዴቱ ኪዮት ኦፍ ገሽን ማሊ ፈከረ ከስ ጀደ ሞስኒ ኢትኒ ማሌብስ ሴረ ቦው በቆና ኩዳ ሰዲ ለኮብሳ ኩዳ ቶርባ አመድ ደማቲ ሙሴን አከሲቲን ጀደ ሴረ ለኮብሳ ሶሪ በቆና ኩዳ ሰዲ ሙሴንሲ ብየ ከነአን አከ ጋደኒፍ የሙ ኢስን ኢሳን ኤርጌ
karaa gara mirgaa biyyattii gara biyya gaarotaattis ol baati. Biyyichi attam akka ta'e ilaala. Namoonni achi keessa jiraatanis jajjaboo yookiis dadhaboo baay'ee yookiis muraasa akka ta'an, biyya attamii keessa akka jiraatan, biyyichi gaarii yookiis gadhee, mandaroonni isaan keessa jiraatanis masaraa qabuu fi hin qabanii isaanii, lafti biyya sanaas coomaa yookiis qooddii ta'uu isaa, mukti akka irra jiru yookiis akka irra hin jirre hubadhaa. Amma yeroon kun yeroo ija waynii inni duraa bilchaatu itti ga'u waan ta'eef itti jabaadhaati ija muka biyya sanaa keessaa waa fidaa kottaa isaaniin jedhe. ስፔሲፊክ ነው። እግዚአብሔር ሲጠራቸው ወረ ጋዱዳፍ ሳደርገ ከነ ስፔሲፊክ ዋንተ የሞትክ ጀሪስ ነቀን ኦኬ ጀሪስ ነቀን አቀኒ ብይቸ ኬሳ ኤርገ ዴቢያኒዳ ለኮሰ ደምጃ ካሰነ ከሰ erga deebi'anii qaadesh isa aaraam lafa onaa keessatti gara Museef Aaroon gara guutummaa waldaa Israa'el dhufanii waa'ee biyyichaa isaanitti himanii ija muka biyyicha sanaas isaanitti argisiisan. Isaan Museetti nu biyya ati itti nu ergite sana dhaqneerra, inni biyya aannaniif damma baasuudha. Ilaa wanti inni baasu kunooti garuu እዚህ ጋር ነው የወደቀው። ውድቀት የመጣው ቁጥር 28 ላይ ነው። ገሩ ግን ብይቺ ዋንጋሪ ባስ ኤየ ብይቸ ኬሳ ወረብ ዴሮ ጀጀቦቱ ጅረ ጀቹን እንደንዳሙ ባይስ ገሩ አስራ ማልጀዱ ገሩ ነሞኒ ብየ ሰነ ኬሰ ጅራተን ጀጀቦዳ መንደሮኒ ሳኒስ መሰራ ቀቡ ባየ ጉርጉዶዳሲ ኑ ijoollee aneeqisachitti argineerra. warra maaleeqotaa biyya gara mirgaa sana keessa jiraatu, warri heetotaa, warri yebuusotaa fi amoorotaa biyya gara gaaraa irra jiraatu, warri kanaanotaa immoo qarqara galaanaa fi yordaanosiin bukkee jiraatu jedhanii himani. Yemmus Kaaleeb Musee duratti sabni kun calluma akka jedhu godhee nuyi ol baanee biyyicha hin qabanna, nuyi dhugumaan kana gochuu hin dandeenya jedhee namoonni warri isaa wajjin ol baanii turan immoo isaan nu caalu jajjaboo waan ta'aniif nu isaan rukutuu hin dandeenyu jedhani. Ilaalaatii kottaatti jedhe. Hin mootanii anaaliisisii keessa lixaan jenneen Museen. Waaqayyoos kana analaayizii godhaan jenneen. Jireenyi kiristiyaanaa qoromsa keessa gaafa galuu gaafa sammutti xinnoo kanaanii anaaliisisii hojjechuu dhattu wantoota sitti dhufu tiraappii itti gala. Ilaalaati kottaa jechuun hin ilaalta bakka. Plain instructionii dabalatee. Riippoortiin isaanii inni jalqabaa akkoo sirriidha. Eeyyee biyyicha keessa namoota jajjaboos argineerra. Akkuma ati jette mandarichi fortifiedidha, sirriitti masaraa qaba, mukis jira, lafi akkasiirra laa warra akkasii garagaraa jiru garagaraa. That has to be their job. Garuu hojii isaanii waan hin taane keessa lixan naqanii lakkoofsa 28tti. Lakkoofsa 31 irratti. Yemmus Iyyaasuuf Kaaleeb eeyyee argineerra dhaniitu Kaaleeb akkasittiin jedhe saba kana caljechisiise. Biyyichatti ka'achi ol baanee haduullu halollu Waaqayyo biyyicha dabarsee nutti kenna. Jarri kun immoo maal jedhu lakkoofsa 31 irratti? Isaan nu caalu jajjaboo waan ta'aniif nu isaan rukutuu hin dandeenyu. Annichilu. Hin dandeenyu. Keessaa ba'an Waaqayyoon keessaa ba'ani beektu.
Fara'ooniin isaan rukutuu dandeenyaan Fara'oon harkaa baanii hin baane. Galaana diimaa gargar ciruu dandeenyaan galaana diimaa ce'uu danda'anii iyyoo. Lafa onaa keessatti iddoo maaraa jedhamutti bishaan hadhaatti yemmutti isaan dhufan bishaan hadhaa ofiitu wayittiin maqatanii mi'eeffatanii iyyoo. Saayinsii isaaf teekinooloojii isaanii saatu harka isaanii turee isaan kana godhanneedhu iyyoo. Kan godhe Waaqa. የረዳቸው እግዚአብሔር ነው። አንዳች እንኳን ስለራሳቸው አላደረጉም። በዛ ሁሉ ድል፣ በዛ ሁሉ ጭብጨባ፣ በዛ ሁሉ እልልታ ውስጥ ይነገር ከተባለ የሚነገረው የእግዚአብሔር በጎነት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር ቸርነት በዛልን ነው። አሜን። ዛሬ ላይ መጡና ወደዚህ ቦታ ሲመጡ አይ እኛ አንችልም አሉ። ውድቀትን አወጁ። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ወጡና ወደ ራሳቸው ገቡ። አዎ በራሳቸው አይችሉ፣ እኛ አንችልም፣ ከኛ ጋር ያለ እግዚአብሔር ግን ይችላል ማለት የሚገባቸው ሰዎች አንችልም፣ መውረስ አንችልም ገረዱት ኮንክሉዥን ነው። ረሱ እግዚአብሔርን። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ጋፊን ጢኖን ጅሬኛ ሳ keessatti gaafatti dhufu ክርስቲያን በረከና እግዚአብሔር ላይ መደገፍ የሚባለው ነገር መጀመሪያ የሚጠፋበት እሱ። አንተ ያመ ዶክተሪ አመነቱ ነምን ጎፍታ አመነቱ ማለት Yes. ምን ሲንጀራ Okay. ዋይን ኢኮኖሚ ሰዲፕሳ ኤሮባይ ሲንጀራ አምባይ አልተኮ ተኮ አዳፍሲዲ ኮምፕሌኒ ባን ቀምኑ ቤቱዚ ሼሚ ዳና አፍሲን ኮምፕሌኒ ጎና iddoo waaqayyo nu kaa'e teenye kompleenii goonaan ishee mi. Yeah. ግን ኮምፕሌን እናደርጋለን እኮ አኒን ከረዱዩ ማላ ጎዴዳ ነሚ አከረ ጫላ ማልሲ ፈጎ እና ረሱ እግዚአብሔር አዩን ሶዳ ኢንራንፈተን ያን እንዴት እኔ ፈጥኖ እግዚአብሔርን እንደረሱ እንዴት ፈጥኖ ከእግዚአብሔር ዘወር እንዳሉ የሚያስደንቅ መጠንከኛ አመንቲን ምትዋቀዩ ረት ቀምኑ ኩን የፕሮግራም ጊዜ የምንሰባሰብ ጊዜ ብቻ የሚሰማን ሳይሆን በራችንን ዘግተን ብቻችንን ስንቀመጥ በእግዚአብሔር ታማኝነት ላይ ሙሉ በሙሉ መደገፍና በሱ መደሰት ሪጆይስ ማድረግ ዝማሬና እልልታ ከውስጣችን የሚፈልቀው ፎር ዛት ማተር እኮ ነሞት እንዲተቆ ኢምቤከኒም የእግዚአብሔር ደስታ የሚባለውን ነገር ህብረት ውስጥ መጥቶ ጸሎት ቤት ኢዶ ከለናት ኢዶ ወልዳ ከሰጥቱ ኮንፈረንስ ኢንፋን ጋፈ ጅሩ ኮንፈረንስ ባበርባዱ ነሞት ተቆ ብያ ብየት ለማኔ ማለት ቤቱ ዩፎሪያ ሰነ በርባዱ አንተ የሆነ ያቺ ደስታ የምትሰማቸው ደስታ ያ ሃሌሉያ ስለሚያስፈልጋቸው ኢትስ ኖ ባድ ነገር ግን ሃሌሉያችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘን ጊዜ ለዘላለም እንዳይቋረጥ አድርጎ እግዚአብሔር በውስጣችን ተክሏል። አሜን ሃሌሉያ Amen. ዱጋንኩን ሲከሰትና ከሰጥ ሁንደን ጀበፈንታናን እንወድቃለን። isa kanaafitu jarri abbooti baay'isoo hin turre beektu miti kan yeroon isaan gaaduudhaaf gara qaadees barneettachoo ol ba'an Gibxiidhaa ba'anii maaksimaam ji'a tokkoof ji'a sadii gidduudha.
utuu guyyaa sana guyyaa jarri kun gaadanii deebi'an ዲሲሽኒን ሳኒ አዎ ያወጣን አምላካችን ታማኝ ነው ብሉ ምድረ በዳ ውስጥ 40 ዓመት ወደ መዞር አይመለሱም ነበር። Yes. That's right. አዎ ትናንትና እጁን አይተናል፣ ታማኝ ነው፣ ከሱ ዘወር አንልም፣ ከሱ ጋር እንጣበቃለን ብሉ እኮ 40 ዓመት ወደ መቅበዝበዝ አይመለሱም ነበር። relevancy isaa kana fideetu ibroota keessaa achi deebi'ee kakumoofaa keessaa isaaniif abbootiin keenya mataa jabaatanii maal godhanii mataa jabaatanii isa jedhutti gaafa dhufne ilaallu tokko wanta argan wanta ilaalan ከእግዚአብሔር ፐርስፔክቲቭ ያደ ዋቀዮ ከሰታኒ ይላሉ ደደቡ ጅሬኛ ደደቡ ያ ዋንተ ቆስልትሙ ጅሬኛ ክርስቲና ናፍስንት ዋመምነ ኩኒ ጉያዱማት ጋፈኑት ዱኑ ሞቱማ ዋቀዮ አካርገኑ ዱዋ ኡቱንታኔ ጅሬኝ ከኛ ሐራ መታንሳ ሚጀንሳ ዋቀዮ ለከተው አሜን አሜን እግዚአብሔር ገዢያችን መሪያችን ጌጌሳ ከኛ ጅራችሳ ከኛ ኦልቻ ከኛ ቡልቻ ከኛ ተውዳፍ ከን ገረ ጅሬኛ ከኛ ከኑት ጎፍታ ፍረኔ ቢስከና አሜን ከናፍ የሙቲ ሐሎት ንዱፈኒ ነገሮችን ማየት ያለብን ከአምላካችን ታላቅነት አኳያ እንጂ ከኛ ከማንነታችን ከድካማችን አኳያ መሆን የለብንም። Yes. ጋፋ ኢንተርፕሪቴሽንንከ አነጋገሪንከ አስተሳሰቢንከ ፍልስፍናንከ ከእግዚአብሔር የተለየ ሲሆን ከእግዚአብሔር የተለየ ህይወት ግሪቪ ጎቹ መስማት አትችልም እኮ እግዚአብሔርን ከዛ በኋላ አገው እንደንደ እሱ አቀየ ሰከነ በለሰን ተው ለማፋ እንዲሰን ኡገባቲያ ፉሮ ቁልቁሉ ወረፍደን ካሌቢ ብያሱን እኮ ለኪ ዋቀዩን ወጅኒን ጥራ ብየከና ይናላ ይትደም ነይሞና ዋቀዮ ከኛ ደንዳዳ ይሰጀዳኒ ወረዱበታን ከነኮ ዳጋዳን በድንጋይ ሊወግሯቸው ፈለጉ ነው እኮ የሚለው እግዚአብሔር ሐሳብን የሚያመጡትን ጠሉ በማከላቸው የእግዚአብሔር ነገርን የሚያመለክቱትን ጠሉ በማከላቸው ዋንስን ቡጌሳ ሮባ የነሙደቴራ ተጃጅላ ጋፈታተኒ ነሞትኒ በእግዚአብሔር ላይ የተቀየሙትን በአንተ ላይ አንተ እግዚአብሔር አድርጎ በቃ ይዘጓሉ እግዚአብሔር አይደለም እንዴ ተጃጅላ ጋፈታተን ማለከታተን ቤቱ ወደ ተጃጅላ ቤቱ ከሱ ጎፍታን ነው Amen. ነውማ ሊቂ ስንራን ቀብዱ ሊቂ ራን ቀብደኒ ዮካ ዋቀዩ ማን ከደተኒ ቢን ጋፈን እንደደብ ዮካን ጀባዶተኒ ዮካን ሞ ዋቀዮ ሞ ዱቢስኒ ላቴ ዋቀዮ ዋንተ ያደገራ ዋቀዮ ትድበት ጋፈ ነገሮቹ ኦፊሳቲስ ጅሬኝሳ ከራንሳ ጀለቱ ዋስ ሃርካ ጀልሱ የመጨረሻ ከእግዚአብሔር ልክ ጋር ዱላ የምትቀምሰው አንተ ነው አነሞተ መቀና ገበቱ እንደ አገልጋይ የሚያስጠላኝ የለም ነው ተበ ምን አደረገ አይኮ አገልጋይ ጓደኛተው በርባዱ ነመና እንጀሉ ባየር ገደ ምን አደረገ ኡማሲንተው በተብለ ነው ጓደኛ ነሞታ ረኪና ወጁ ወልት ቀባ እና እነኚህ ሰዎች ጠሏቸው በማከላቸው ዋንትሳን ጅበመኒ ዋጎደኒ ምትባል ገሩ ይዮ ወደ ለኪ ዱጉማ ጀሪ ጀጀባው ይዋታመለ እኒ ጀባቱን ወጅን ጅራ አይደል አሜን አሜን ማንማ ምስክርነታችንን ስማና አመነ እዳ ኢሳያስ
dhuga baatii keenya eenyutu amane? Ermiyaas faan ikkoo waaqa keessanii miti. Maal ta'a guyyaan dhaladhe sunituu lafarraa balleeffame. Guyyaan gara haadha kootti ilmisii fi uumameera jedhame sanaa inni indiheen misraache ተናገረ ሰው ስም ራሱ ቢጠፋ ይዳም ከኪዳን ይጥፋ ማል ተሄድ ምን አድርጎ ነው ኤርሚያስ ለማ ከምብራ ኬሳ አንተ እግዚአብሔርን ነው ያገለገለ ምንም እኮ አላደረገም ሰብቻ ግዱ ዳበቴቱ ያደ ዋቀዮ ሰብቻት ስለዚህ ሲነግራቸው ደግሞ ተጠላ ህዝብ ሁሉ ጉድፍ አደረጉኝ እንዴ ማለፍ ነምኒ ዋቀዮን ዱጋቲ ተጃጅሉ ያዱማ ዋቀዮ ተጃጅሉ አሜን ዋቀዮ ሰዱጋ ዱበተን እንጅበት በረከነ እኮ ነሞትኒ ነሞታ ዱጋ ዋቀዮ ዱዋ አከ ዱቢ ዋቀዮት ነሞታ ዱበተን ጅበመኒ ይባል ከነት ዱፋን ጅበመኒ በቃ ወኖታ ቶኮ አነቃቀይ ማልጀዴ ማለት ዋለ ይወነዴ ነምጭጭ ስማጅራ በቃ አዱኛ ጋር ለጭብጨባ የሚኖር ሰዎች ነው ብዙ ከነዱዋ ምት ዋንተሳን ጎደም ማልጎደኒ ሙሴፍ ሃሩን ረቲ ጉንጉመን ብየ ግብጽቲ ማልጎቹን ባሰ ማልጎቹን ፍደን ያስቲ ለፈኦና ከሰት ኑ ፍጡዳፍ ኑ በሌሱዳፍ ኑ አጄሱዳፍ ይዶት አዋለም ኑ አምነ ብየ ግብጽቲ ቶታሊ ንራንፈተነ በቃ ዋቀዮ ማሊፍ ግብጽን ከሳ ከሳምባስ ጃለላ ፍሳምባስ ዋቀዮ ከኩሳቲ ፍሳምባስ ዋቀዮ ገዲ ቀበሙ ሳኒ አርጌቱ ሳምባሴ ሳንሞ እዛ ይሻላል እኮ ይሻላል ግብጽ ይሻላል በግብጽ መሞት ይሻላል እቹ ዘልቀበኒ ባይሰ ከለዱዋ ብቲ ዋቀዮ ረት ጉንጉማ ትውፍተኒ ጋፈላ utummo achirratti dhiisanii gungumuudhaan tu dhiisanii kaayedhan geggeessaa filannaadhaan boqonnaa 14 nama biyya Gibxiitti hundu deebisu filannaadhaan attamittiin namni waaqayyo gargaaree manaa baase attamittiin sabni waaqayyo gargaaree fide har'a geggeessaa mataa isaatiitiin deemuudhaaf ka'ee laata waaqayyo afuru qulqulluuni akkasnaan jedhe yeroon koolejii seenu jimmaa yeroon naqu biyya dambidollootti baay'ee waaqeffannaa jira kadhatatu jira hibrati jira biyya jimmaa gaafa dhattan immoo hin jiru waan akkasii ofii keessanii yoo uumtanii ofuma keessanii barbaaddan dhattanii biratiitti keessatti qabamtan malee namnis hin beeku jiru al tokko ko mandara sin jiraattan keessa namootni waaqayyoon beekan jiraachuun akkasumattiin isin eega maalnaan jedhu warri waldaa maalnaan jedhu obbobaluun maalnaan jedhu addabaluun iddoo akkasitti onna na argani jedheetu ko namni of qottaba waan biraadhuma iyyuu miti iddoo obbobaluuf addabaluun maalnaan jedhuun hin jirre gaafa dhaqee of argu waaqayyoo waan tokko naan afurru qulqulluun akkas naan jedhe dhuguman isin hin jedhe attamittiin itti fufaa yaa waaqayyo naani akkas naan jedhe filannoon kan keetii harka irratti hin baadheessi fidee naan jedhe yoo harka koorraa buute miilla keetiin deemtee galuu yoo dandeessee itti yaadi naan jedhe guyyaa sanaa ka'eeni bakka hibratiin hin jiru miti hibratii haaraa uumu warra wajjiniin kadhadhu barbaadu gurmeeffachuun jalqabee jechuudha baay'een keessan kadhatu sinirraa eegama tokko maa waldaadhuma iyyuu barbaadu bakka algodaa kaminaminee kan mana isaa taa'u barbaada kiristaana sa'aatii 2-3 diraayivii gochuu dandeessa taanaan makiinaa qabda taanaan makiinaa oofii barbaadiiti dhaqiiti waaqessii gali yoommoon ooftu ta'e tiraanspoorteeshinii kaffalii dhaqii waaqessii gali hibratii malee hin jiraatina geggeessaa filatanii bakka karaa gara Gibxiitti kan isaan geessu gaafa waaqayyooti adda ba'u namni cakkaanyi nomnu hin na gaddisiisanidha baay'ee
አስመረሩኝ ነው እግዚአብሔር የሚለው። ኢንድ ላይፊን ጅሬኛ ነመ ዋቀዮን ነገውድዱ ገረማሊት ደመ ቤቱ waaqayyoon geggeessummaa isaa tootaalii ofirraa diigeetu waan biraadhaan bakka buufatee isa keessa deemu jalqaba. That will lead you to death. Kanaaf lafa onaa irratti tu'edheem hafanii lafa reeffi isaanii lafa onaa keessatti hafee. እግዚአብሔርን በማስመረራት egaa erga akkas ta'e obboloota koo falatu jira ittiin jedhina. waan lamatu sirrii miti jireenya saba kanaa keessaa wanti gurguddaan tokko garaa isaaniitu sirrii miti እግዚአብሔርን ለመስማት ልባቸውን ሐሳባቸውን የሰጡ ሰዎች አይደሉም እኒ ለማፋን ሞ አዴምስ ሳኒ ስርሪ ሚቲ ላይፍ ስታይልን ሳኒ ስርሪ ሚቲ ዎኪንግ ሳኒ ስርሪ ሚቲ ዲሲሽንን ሳኒ ስርሪ ሚቲ ኤጋ ከናፍ ማልጎኑ ጀዴቱ ቀብጢ ሰዲካ አባይዞ ዋን ሰዲካ ለኮብሰ ኩዳ ለመረቲ ማል ጀዳ ኤጋ ኦፍ ኤገዳ ኤጋ ሃሌለዳት ኢላላ Dandu bisa boqonna sadi lakkoofsa 10 irratti akkase yaa obboloota nana isin keessaa tokkollee garaa hamaa isa hin amanne isa waaqayyotti hin hirkanne isa waaqayyoon hin dhageenye hin qabaatina isa waaqayyo jiraataarraa garagalu akka hin qabaannetti of eeggadhaa beware look watch out የማያምኑ እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ ልባቸው ለእግዚአብሔር የማይደነግጥ እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ የእግዚአብሔር ሐሳብን የማያዳምጡ ሆናችሁ አትገኙ ሰከነ ቶኮ ፈልሊ ሰከነ ኤጋ አከ ጀረሰና አከንታን akka warra karaatti akkan taanetti ittiin teeqaqu ofeeggada inni lammaffaan maal jedha lakkoofsa 13 irratti garuu isin keessaa namni tokkollee goomsaa cubbuutiin mata jabeessa akkan taanetti guyyaan har'aa inni nuyi sagalee waaqayyootti dhageenyu utuun darbin guyyuma guyyaatti wal jajjabeessa Hibrati godha inni tokko sa tokko haa gorsu inni tokko sa tokkotti haa dheekkamu inni tokko sa tokko haa dhaabu inni tokko sa tokko gara yaada waaqayyootti haa fidu mechee zaare har'a kana decisionii godhuu jalqabaa har'a kana garaan keessa nageeddaramu deemsi keessa nageeddaramu oolmaan keessa nageeddaramu filsifinnaan keessan haa geeddaramu isa kana moodha wal keessatti jajjabeessa wada lawut አንዱን አምጡ Galanni Yesuus ifatu namoota muraasan ija kootiin arga warri kaan meeqeessa akkas hin jirtan gooftaatu beeku jirra guyyaa akka garaa hamaan sun isin keessatti dhalate cubbuun garaa hamaa sana isin keessatti uume yaada waaqayyoorraa akka gara biraatti gortanii hin argamne guyyaadhuma har'aa murtoo godhaa waaqayyo halkan kana oolmaa kee irratti murtoo akkati gootu bultii kee irratti murtoo akkati gootu ilaalcha kee irratti murtoo akkati gootu qalbii kee irratti murtoo akkati gootu waaqayyo si gargaara አሜን ትክክል ያልሆነ እንደ እግዚአብሔር ትክክል ያልሆነ ነገር ፈትሹና ከዛ ተለዩ ሃሌሉያ አሜን በቃ ትክክል ያልሆነ ትክክል አይደለም ማድረግ ያለብን መስተካከል waaqayyo mu gaafa nuti deebinu nu deebisa firoota አሜን garuu annama sirriidha nama akka koo sirriin hin jiru ettanii mataa ol qabattanii deemtu taanaan tixafallaatu hin xafaalle beware ተጠንቀቁ
guyyichi har'aa guyyaadhuma har'aa kana dafaatii gaada garaa keessanii sirreessitanii dhaabbachuudhaaf yaada Yesuus Kiristoos wajjin waan hafuurri qulqulluun namni baay'een amma as keessa jiru baay'ee rakkina kan ta'e bara kana maaloo dhabeettu kakuu haaraa keessatti እያንዳንዱ ክርስቲያን እኮ በየቀኑ የእግዚአብሔር ሐሳብን እየሰማ መኖር የሚችልበት ጥሪ ነው ተጠራው። አማው ባልተ ደምኒ ሰንበዲን ቶኮ ዋይ ዋቀዮ ይራጀ yoodame ሰንበዲን ቶኮ ዋቀዮት ፈየደመ yoode መንደረ ሰነ ጀረ ነምንዱቱ ጉቴ this is not the New Testament. kakuu haaraa akkas miti. kakuu haaraa irratti namni hundumtuu garaa isaa keessatti yaada waaqayyooti wajjin allaayinii nama baratti godhu. waaqayyo nama tokkoon isaatti yaada isaa dhangalaasu yaada waaqayyoo jiraata namni hundumtuu. namni yaada waaqayyoo jiraatu moo waaqayyoon nagaa. kennaa ayyaanaatirraa adda waamicha akka ijoolleetti itti waamamtanidha. garuu rakkinni isaa maanni namni waaqayyoon nagaa mee maalti naan jedhaa waaqayyo mee natti mee obbo baluu namaan jedha namni nama duukaa deeme. አንተ እኮ አፉር ቁልቁሉን ገደባይዘ ይቀር እግዚአብሔር ያዝናል እኮ የእግዚአብሔር ፍቃድ እኮ ምን እንደሆነ ያልገባኝም እስቲ ንገሩኝ። የእግዚአብሔር ፍቃድን ለመስማት ልጅ ሆነሽ ልጅ ሆነን ተወልደናል። ሰንበዲን መንደረክተ አንሜ ዋንተ ቆስጥም እያንዳንዱ በረከነት ነምኒ ጩቦጆቱ ነምኒ ዲዳንስ ነምኒ ዲዴ ገረብራረደ ኡቱ ዋቀዮ ኢቲ ሀሳሱ ኢሴ ኡቱንታን ይኑመድድ ኦፉማ ሰዓት ዲዴ መለ ነምኒ ዋቀዮት ዱበን እንጅሩ ካንጎፍታ ነምደ yes ጋፈት መንደረን ታነ ልጥ አፉሪ ኬንጀ ቀማ ዋቀዮ እንጫለቱ ቤታ ምን ይሄ ፓስተር መጥቶ ተይ ተመለሽ እስኪልሽ ለምንድን ነው የምትጠብቂው? ታውቃለሽ መንፈስ ቅዱስ እኮ እየተናገረሽ ነው። ለምንድን ነው ፓስተር አሹ ስልክ ደውሎ በዛ ሰዓት እስቲ በዚህ ሰዓት ፓስተር ደውሎ የት እንዳለኝ ይንገረኝና ከዛ በኋላ ይሄ ከዚህ ነገር ልቃል አይደውልም። መች መንፈስ ቅዱስ ሰማሽ? መች መንፈስ ቅዱስ ሰማ? እምቢ ብላል እኮ ጠመሻ ሪቤሊየስ እኮ ነው የሚባለው። ዋኑ ገን ዋንተ ነመመቼሱ ቢቴ ፊዴስ ኬሴ ነኑ ገሞ ነኒ ሰዋቀዮ መልክ ነሞ ተኮ ለብል ብለ ይመቱ ነቀን ጉነ በርባዴቲ ነሞ ተኮ ለቤቱ እግዚአብሔር አይከለክል። መንፈስ ላይ እግዚአብሔር ይናገራል። እርኩስ ነገር ልትጠጣ እንዳለ እግዚአብሔር እኮ ያውቃል። ምንም ቁጣ አይመጣ በዚህ አቁምና ዞር በል በቃ። እግዚአብሔር ሲናገር ካልሰማ ትጠፋለህ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሳይናገር መች ቀርቶ ያውቃል? የሚሰማ ሰው ነው እንጂ ጠፋ። መንፈስ ቅዱስ ይናገራል ሲባል እኮ መገለጥ ለሰዎች ሲመጣ አይደለም እግዚአብሔር የሚናገረው። እውነት ነው። መንገዳችን ትክክል ሳይሆን ስቀር እግዚአብሔር ትክክል አይደለሽም፣ ስራሽን ውሎሽን አልወደድኩም እግዚአብሔር ይባል ነው ሲሰማላት አናፊ ሀርዳ ጉያኑቱ ጅሩ ሰደፋረት ቀብጢ ሰደፋረት ማልጀና በቃ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያላችሁትን ኮንፊደንስ እና ተስፋ ላይ እንጽና እስከ መጨረሻ ብንጸና አካመዱ ማቲዮ ጀባኒ ኑይ አመንቲ ኬኛ ኢሰ ዱራ ሰና ሐመዱ ማቲ ጀቤስኔ ዮ ቀበኔ ወረ ክርስቶስ እቲ ቆደ ቀበኒን ታና እቲንጀ አንዳንድ ሰዎች እኮ ያፈገፍጋሉ፣ ይለወጣሉ፣ ያድጋሉ። የኛ እድገት ደግሞ ምንድነው የሚያደርገን? የቀነጨረ እድገት ነው የሚሆነው። ምን የሚለውጥ በስርዓት በጌታ ቤት ውስጥ በቅንነት በፍቅር እግዚአብሔርን በመውደድ በገርነት በየዋህነት እግዚአብሔር አምላክ ልባችንን መንፈሳችንን ይለውጥ። አሜን። ና ክርስቲያነ ቀነጨሬ ባየቱ ጅራ በቃ ወልዳ ከስ ሲኒ ገለባ ይበቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት ያለበት እኮ እረፍት ነው፣ ደስታ ነው፣ ሰላም ነው። አሜን
አሁን ግን እኮ ውሎ አዳሩ በጣም ሌላ ሰፈር እኮ ተሻለ የጦርነት ሰፈር ሆኖ ሰፈር መሆን የሚገባ ይኸው ተከስኮ ነው በበሉ ተከስኮ ነው ያደበሉ ተከስኮ ነው ተስፋዬ ተከስኮ ምክንያቱም ኢየሱስ አልታየማ ተስፋዬ ነው የሚታየው ተስፋዬ ያኖች አንጅሩ ተስፋዬ እሱ ነው ተስፋዬ ለምን ይቻላል አዲስ ኪዳን ላይ እኮ ወደ እጂን ወደ ሌላ አይደለም የምታጠቀው ወደ ራስ አይን በራሱ ነው ከናቢ ኮታ ጋይዳ ባየ ከነመቲ ከነዲቡ ለኮብሰ ቁረጃ ካሴ ወሪ ሰገሌ ዋቀዮ ደጋኒ ኢሳ ኢራ ካአኒ ኤኙ ፈኢ ወሩመ ገጌሳ ሙሴቲን ብየ ግብጢቲ ባሚቲ ጀዴቱ ወሪ ዋቀዮቲ አሬቲ ገደ ኤኙ ወረ ኢሳ ደገው ዲደሚቲ ወረ ገራ ጀባተን መታ ጀባተን ሚቲ ጀዴቱ ጀስቲ ደዋቀዮ ሞድ የሰሙትን አሻግሯል አውርሷል አግዟል ወደ ኢረፍት አስገብቷቸዋል ሄደ ዋቀዮ ኩን ጫሉ መደ ጅምላዱ በፉደ ቦለቲ ዋቀ ነመነቁት እግዚአብሔርን በእውነትና በጽድቅ የሚከተሉት እግዚአብሔር ዛሬ ወደ ኢረፍት ያስገባቸዋል አሜን 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 አናቢ ሁንዱ መሳኒ በለስ ሚቲ ዋቀይ ጀነሬሽን ይዘና አክቹአሊ ጀነሬሽንን ግብጽዳ ባዬ ሁንዱ መቱ በደ ወሪ አቦቲታ ወሪ ኦፍ ቤከን አንድም እንኳን አልገቡም የገቡት ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው ኢያሱፍ ካለ ኢቨን ሙሴ ደበለተ ይቹ ነሞትኒ ራሳቸውን ያወቁ ኮንሰንት ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ማንንም የገባ የለም ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው የገቡት ኢያሱና ካሌብ ስለዚህ ሁሉም አልገቡም ብላችሁ ለመደምደም ከሄዳችሁ እግዚአብሔር ጻድቅ አይደለም ወደ ማለት ነው የምትሉት ዋቀዮ መዋቀ ከሲምቲ ዋቀዮ ዋቀ ጅልማ ፉዴ ቦለቲ ደመነቁምቲ ፍርደ ገምድል አይደለም እግዚአብሔር በስራው ምንድነው ጻድቅ ትክክል ነው ነምኒውን ዱምቱ ከራራ ኦባኬ ዋቀዮችን ከራራ ደሙዳፍ ሙርቴፍ ወራ አመነመኒ ዳበተ አሜን ረዋቀዮ ጅራቹ ሙርቴፈተን ዋቀዮ ይጣባስ አሜን አሜን እናን ሰዲ ለኮብሲ torba amma kudha sagalitti isa kana nutti gooftaan Yesuus ayya amen sa'aatii dheeraa maaliif dubbichi yoon karaatti gidduutti dhiise gargar cita waan ta'e Kiristoos eebbifu አሜን raafarra maal goon dubbii kana keessatti of ilaalaa yow keessuma laphee keessaniif wooki deemsa isaaniitiin garaa isaaniif deemsa isaanii jara kana lamaan ilaala deemsachuun callu madani wookii gochuuti decisionii akkaataatti goota akkaataatti jireenya keessan geggeessita akkaataatti mana keessan geggeessita akkaataatti ijoollee keessan geggeessitan keessan jira waaqayyo amma dubbii kana dhageessanii attumaan galtanii bakka torban dhufutti immoo waan biraa keessa ooltanii akkas hin deebine assignment har'a dha baay'isoo ila har'uma kan guyyaan har'a kana dha baay'isoo የዛሬ ዲሲሽን ያስፈልጋል አነጋገርሽ ትክክል ውሎሽ ውሎክ ትክክል ካልሆነ ከእግዚአብሔር ጋር አቡረ ቁልቁሉ ደጋው እንደንደኛ ይወጣ ቆጣ አቡረ ቁልቁሉ ደጋው ትደብ ወሪሰ ደጋው ዲደን ከራተፈው አንተ ከራተከነ obboleessa keenya barsiisaa wangeelaa Tasfaayee Lamuu gooftaan isaan haa eebbisu. Isinis jaalatamtoonni maatii Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti eebbii fi ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Torbaan dhufu guyyaa fi sa'a wal fakkaatutti kutaa itaanu akka nu eegdan gamanumaan isin beeksisaa. Dubbiin Waaqayyoo fi eebbi kun namoota hundumaa bira akka dhaqqabuuf sabskraayibii, fooloo fi sheer gochuun akka nu cinaa dhaabbatan gamanumaan isin gaafanna. Hamma torbaan dhufu
hafuutti nagaa fi eegumsi waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaatti.